waancaa kilaboota addunyaatiin Chelsea fi Fluminense walakkaa xumuraatiif qaqqabaniitiin jiru. Marsanuusa xumuraa waancaa kilaboota addunyaatiin tapha sa'aatiiwwan muraasan dura goolabameen Chelsea goolii 2-1 Palmeiras kilaba Brazil kana mo'ateetiin jira. Taphichaan goolii daqiiqaa 16 irrattiin Cole Palmer galcheen Chelsea kan isaan dursaatiin turan yaa ta'uti garuu boqonnaadhaan deebii Steven Chelsea taphataa kana mallatteessifachuusaa dursee xumureeti kan ture yaa ta'uti garuu waancaa kilaboota addunyaa kanaan booda taphataan kun qabeenyummaan isaa kan Chelsea goolii baay'ee miidhagduu taate galchee warra Palmerasiin wal qixxeesseeti kan ture yaa ta'uti garuu daqiiqaa 83 irratti kubbaa maaloo guutuun gara goolittiin yaale taphataan sarara ittisaa Palmeras Augustin garee ofii irratti galchuun taphicha Chelsea goolii 2-1 injifate walakkaa xumuraatiif qaqqabeetiin jira. Tapha sanaan dura taphatameen Fluminense goolii 2-1 Al Hilal mo'ateetiin jira. Tapha mormii guddaa kaasaatiidhaan ture taphni kun Martinelli akkasuma Hercules gooliiwwan injifannoo Fluminense galchaniitiin jiru. Marcos Leonardon goolii tokko Al Hilaliif galcheetiin jira. Garicha garuu injifatamuu jalaa hin baraarre. Al Hilal yaadannaa marsaa mo'atanii darbuutiin Manchester City mo'atee darbeetiin ture. Fluminense ammoo Inter Milaan Yaasiin Boonuun kubbaawwan taphattoota Manchester City jala akka misaayilaa dhukaatiin turan san qolaatiin ture tapha kaleessaatiin garuu warra Fluminense dandamachuu hin dandeenye. Thiago Silvan dursa taphattoota warra Fluminenseeti ganna 40 irratti argama. Gool eegan kilabichaa Faabiyoon ganna 44 kubbaawwan taphattoota Al Hilal jala qolaatiin ture baay'ee cimaadha jenneetiin kaasuu dandeenya. Walakkaa xumuraatiin ammoo Fluminense Chelsea wajjin kan morkatanidha. Marsaa walakkaa xumuraa waancaa kilaboota addunyaatiin Real Madrid Borussia Dortmund wajjin Paris Saint-Germain Bayern Munich wajjin kan isaan taphatanii tapha edaa kanaan Diego Jota yaadatameetiin jira. Taphataan kun taphataa balaa konkolaataatiin lubbuun isaa darbeedha. Taphattoonni garee biyyaalessaa Portugal haala imimmaaniin hirqinfatanii dirree keessatti gaafa Diego Jota yaadatamu yoo boohan mul'ataniitiin jiru. Ruben Neves Al Hilal irraa akkasuma ammoo Joe Cancelo illee taphataan Al Hilal haalli isaaniitiin hirqinfatanii eda bo'aatiin turan baay'ee nama gaddisiisa. Pedro Neto akkasuma Chelsea irraa imimmaan isaa qabachuu dadhabeetiin jira gaafa Diego Jota yaadatamu. Sirni awwaalcha Diego Jota har'a kan gaggeeffamu. Sirna awwaalcha isaa kanarratti argamuudhaaf taphattoonni Liverpool Darwin Nunez fi Luis Diaz argamaniitiin jiru. Taphataan Manchester City Bernardo Silva akkasuma ammoo Diego Dalot taphataan Manchester United awwaalcha Diego Jota kanarratti akka argamanidha kan himame. UEFA'n kilaboota 5 irratti adabbii mallaqaa dabarseetiin jira. Kilaboonni kunneen dambii itti fayyadama mallaqa gamtichaa darbuu isaaniitiin kan adabamanii. Chelsea euro miliyoona 20, Barcelonaan euro miliyoona 15, Lyon ammoo euro miliyoona 12.5 fi Aston Villaan euro miliyoona 11, Roman euro miliyoona 3 adabamaniitiin jiru. Odeeffannuma kana adabbii kana wajjin wal qabateen Thomas Partey yakka dirqisiisanii gudeeduutiin himatameetiin jira. Yakka dirqisiisanii gudeeduu 6 akka ta'anidha kan himamaatiin jiru. Poolisii Metropolitan Thomas Partey kan himate. Poolisiin England illee himanni baname kun akka itti fufuuf eeyyama kenneetiin jira. Yakki kun bara 2021 fi 22 raawwatamuu isaati kan himame. Dubartii tokko si'a 3 akka dirqisiiseetiin gudeedee fi takka ammoo si'a 2 Thomas Partey taphataa sarara jiddu duraanii Arsenal kun dhimma kana raawwachuun isaa himameetiin jira. Sana qofaa mootii dubartii tokko arrabsoo saalaatiin qoccoluudha wal qabate himata 5 Thomas Partey irratti banameetiin jira. Balleessan isaa kun mirkanoofnan garuu hanga waggoota 24 adabamuu akka danda'u odeeffannoowwan bahaatiin jiran ni agarsiisu. Arsenal euro miliyoona 90 Rodrigo Real Madrid irraa mallatteessifachuudhaaf qophiidha jedhameetiin jira. Waancaa kilaboota addunyaatiin booda Arsenal jijjiirraa taphataa kana xumuraa fi kan eeggamu. Al Nassr ammoo euro miliyoona 85 Gabriel Martinelli Arsenal irraa mallatteessifachuudhaaf fedhii qabaachuun isaanii gabaafameetiin jira. Manchester United Ivan Toney akka barbaadaatiin jiranidha kan himame. Manchester United kaleessa hidhannoo lakkoofsa 10 Matthias Cunhaadhaaf kenneetiin jira. Kanaafuu turtiin Marcus Rashford kanaan booda Manchester United wajjin waan dhumateedha kan fakkaatu. Rashford qofa osoo hin taane taphattoonni kanneen akka Alejandro Garnacho, Anthony Dos Santos, Jadon Sancho fi Trent Malaysian taphattoota karoora Ruben Amorim keessa hin jirre ta'uun isaanii gabaafameetiin jira. Kyle Walker Burnley'dhaaf mallatteessuuf waliigaltee irra ga'uudha kan himame. Lammiin England ganna 35 Kyle Walker waliigaltee waggaa 2tiin Burnley'dhaaf kan inni mallatteessuuf waliigalee. Manchester City ammoo jijjiirraa taphataa kanaatirraa paawundii miliyoona 5 akka argatuudha kan himame. Manchester City Denzel Dumfries Inter Milan irraa illee mallatteessifachuudhaaf fedhii olaanaadha kan isaan agarsiisaatiin jiranii. Odeeffannoo xumuraatiin Jonathan Davids bilisaan Juventusiif mallatteesseetiin jira. Lammiin Kanaadaa Jonathan Davids waliigaltee waggaa 5tiin kilaba The Old Ladies Juventusiif kan inni mallatteessee waggaatti euro miliyoona 6 akka argatu waliigaltee isaa keessatti caqafameetiin jira. Bara dorgommii darbanii yaadanna taphataan kun Liliif taphoota 49 taphatee gooliiwwan 25 galchee kubbaawwan goolii ta'an ammoo 12 Waylansaaf mijeessee kenneetiin jira. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun keessan Bahir Ahmed
dhigibeetirraa yaada isaa nu barreesse Yunus Boggaalaa godina Wallagga Lixaatirraa dhaggeeffattoota danuu nu barreessan keessaa kanaan ala Fayyisaa Bantii godina Wallagga Lixaatirraa yaada isaa nu biraan gahee Girma Ali Harargee Bahaatirraa Galaasaa Abrahaam yaada isaa nu biraan gaheetiin jira Ganna Hajii Arsii Gololchaarraa dhaggeeffattoota yaada isaanii nu kataban keessaa hedduun keessan yaada nuuf katabdaniif guddaa galatoomai oduu ispoortii keenya guyyaa keessatti ammoo taateewwan kanneen qindeessinee deebina iddoo nagaa tura.